Maayidha maanyaan jettee naati. Ani maanyaan kota jennaan maaloo yaa saba koo xaa'uun birrii kumaa. Xiqqoo hidhimeerra. Maanyaan kota jennaan maaloo yaa saba koo xaa'uun birrii kumaa. Obsinaa maaloo yaa saba koo bara bara. Maanyaan kota jennaan maaloo yaa saba koo maanyaan kota jennaan. Tahu miriguma maaloo yaa saba koo tahu miriguma. Akka xaafii maanyaan qonne madaabaraan kuma ta'e. Amma koo kuma jaha ta'eera. Kuma jaha. Akkasii kuma ta'e jennee. Hayyee akkam jirtu daawwattoota keenya har'as akkuma barame keessummaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneerraa keessummaan keenya har'aa Caalaa Asaffaa yookaan Caalaa Entertainment miti baga nagaan dhufte Caala. Hayyee baga nagaan nu eeddan. Yaa ta'u mee har'as akkuma barametti sagantaa keenya waa'uma aartii kanarratti warreen as dhufanis warruma aartii irra jiranii karaa adda addaatiin warra aartii tuttuqaniidhaan keessummoota godhannee as keessummaa keenya godhannu. Atis immoo isaan keessaa tokko taatee waan keessummaa keenya irraa waan taateef baga nagaan dhuftee baga dhuftee gara mana keenyatti. Hayyee isinis baga nagaan nu eeddanii asii kan hordoftanii nagaan keessaniif guddaan galatoomaa isiniin jedha. Galatoome. Mee egaa Caalaa sagantaa keenya jalqabuudhaaf mee Caalaan eenyudha? Eessatti dhalatee guddatee haalli guddina Caalaa akkami? Haalli guddina Caalaa baay'inaan ijoollee baadiyyaadha. Gama magaalaa yoo jenne gama mata shan waan akkasiirra hin jiru. Gara magaalaatti erga dhufe. Kanaaf dhaloonni koo Shawaa Kaabaa Salaaleedha. Kanaaf yaa'u gara aartiitti kanan seene bara 2013dha. 2013. Yeroo madhii. Yaa ta'u atis reefuma lafaa bahaadha waan taateef hin dhaqqabda fuulduratti waan maqaan kee guutuun garuu nutti himne. Maqaan koo guutuun Caalaa Asaffaa Kabbadaa jedhama. Caalaa Asaffaa Kabbadaa mucaa Salaalee. Irra deebiin baga nagaan dhuftee egaa Caalaan mee haalli guddina isaa akkamidha? Jechuun Salaalee irratti baay'inaan ijoolleen Salaalee yeroo jigii sargii maalii horii yeroo dheechisan kan egaa sirbaatumaa sagaleen isaanii nama ta'u. Caalaan akkasitti guddateere. Yaa'u Caalaa yeroo karaa deemu beektaa sirbu malee natti hin tolu yeroo baay'ee beektaa sanii fi xiiqii kee sirbaa tokko na keessa jira waan ta'eef amma sanuu asittuu immoo kanaa hojjechuudha. Haaluma humna yerootti ta'eeti malee keessi koo baay'ee sirba na fedha beektaa haala Durumaa osoo gara sirbaatti osoo hin galiin dura. Akkamitti guddatte jechuun maatii irratti akkuma isin jedhu ijoollee baadiyyaati jetteetta baay'inaan biyyi keenya ijoollee baadiyyaatu baay'ata waan ta'eef haalli guddina keetii garuu baadiyyaatti guddattee horiitis kan hoolota akkas horii waanuma ta'e hojjechaa miti re'aan guddattu. Achitti immoo sagalee adda addaati yaalaa turtuu kan keessa ta'uu baatu sagalee warra si dura jiran isaanii sirbaati maal jechaatidha waan guddatamu garuu. Utaalteetuma as gara aartii kanatti hin gallisiin jechuufani. Dhugaadha inni. Dhugaadha. Sirboonni ani baay'ee jaaladhu kan gara aartiitti sirboonni akkana kakaasu ta'e sirba Ittiiqaa Tafariiti. Ittiiqaa Tafarii. Maal jedhu? Ittiiqaa Tafarii maal jedha seete? Maali kun jabanni deegaa, jabanni roorroo, jabanni qaama hin jirreen jedhu kana. Isa kanarratti beektaa gizee tokko yeroo baay'ee dhaggeeffadha. Deebi'ee immoo sirba Daadhii Galaan. Daadhii Galaan. Adiraatti haaroftuun kaane isa jedhu kana yeroo baay'ee nan dhaggeeffadha. Keessa kootti akka aartiidhaan akka kaasaanis akka isaanii kana ta'uun qaba kan jedhu tokko keessa koo dhufee saniin gara aartiitti akka hin dhiyaatu ta'e. Wanna fedheefis ta'u warreen si dura jiran dhaggeeffachaati ani isaanis sirbaati. Atis gara aartiitti makamtee jechuudha. Haa ta'u mee Caalaan egaa mee
Sirba isaanii nu jechuun dandeessaa nati duraan jette amma daadhii galaan ani xiqqaa tafarii anuma barbaadde an dura jette. Hawwisoo keessa turte ati? Hawwisoo keessa hin turre. Hawwisaa keessa hin turre? Hin turre. Ati hawwisoo osoo hin galin gara artiitti zimateetuma dhufte jechuudha. Zimatee numaan dhufe. Ani eenyuun jechuu dandeessa amma kan keetti osoo hin deemin dura an duraan jettu an uummataa sirbi uummataa jira miti ani waliigallee sirbi uummataa jira. Sirbi immoo Sirba Hacaaluu Siniif jedha. hin dandeessame tokko. Koggalaanetiyaa sululta looniin tisku darabaatti galchi. Koggalaanetiyaa warra baraan dadhabee mormatee jalattannees. Waygalaaneetiyaa sululta looniin tisku darabaatti galchi. Waygalaaneetiyaa warra baraan dadhabee mormatee jalattannees. Mee gara kan keetti dhufna. Mee sirbi jalqaba hojjettee maal kan jedhudha. Akkamitti hoo gara sanitti dhufte? Keessa kootti beektaa amma inni keessa koo jiru keessa kootti osoo walaloo barreessuu danda'u garuu amma beektaa gara sanitti namoota waa'ee sanii amma fakkeenyaaf mucaa baadiyyaatti waan ta'eef amma hubannoo namoota waan kana qabaniitti ittiin dhiyaanne waan ta'eef waan akkanaatti ati sagalee akkasii qabdaa waan akkanaa hojjechuu qabda jedhee nama gara sanitti na fide osoo hin qabaatin tasuma guyyaa tokko walaloo barreesseen qaba magaalaa Laga Xaafootti iddoo hojiitti Buzaalem miidiyaa irratti hin arga malee isan beeku qaaman. Buzee bohaarsaa koomeedichaa jechuudha. Silkii keessan naa kennuu qabduun jedhee namuma karaa irratti qabe. Eessatti argatte gaama? Magaalaa Laga Xaafootti. Ati eessa jiraatta amma jireenyaan? Laguma Xaafoo. Laga Xaafoo jiraatta? Salaalee dhufte. Yoom dhufte ati amma garasi gara ganatti? Hojii aartii kanaan hojjedhattee moo hojii dhuunfaa kan keetti hojjechuu dhufte ati naa dhufte? Hojii dhuunfaatiin hin dhufe. Hojii dhuunfaatiin hin dhufe. Achi Buzee koomeediyaan Buzee argatte? Karuma irratti qabeenii silkii kennaa kennuu qabdaa hin jedhe. Garuu achirratti isa waliin beektan? Waliin beeknu miidiyaa irratti isa beeka. Rakkoon qabu fudhadhu naan jedhee naa kenne. Maaliif isin hin jenneen? Maaliif isaan kana naan jennee isin barbaadadheen mana irraa fudhadhe. Tureen akkanatti mucaa iddoo akkanaatitti sirraa fudhate isaanii caalaan jedhama. Silkii kee barbaadetti dhimma aartiitii fi akka istiidiyoo nageessitu barbaadeen si barbaade jedheen bilbilee. Kan maal rakkoon qabu yaa isin gargaaraa naan jedhe. Waa turee arrasee galee bilbilee koottuu naan jedhe. Inumaan dhaqee akkuma nama beeku sanitti. Isa bira? Fidee istiidiyoo nageessee bakka waamtuma walaloo na barreesse illee sirreessee sirba isa duraa kan harka qabee isa kan istiidiyoo nagashee Buzaalem. Koomeediyaan Buzeetu si fudhatee deemee istiidiyoo si geessee jalqaba. Istiidiyoo nageessee. Achi wannoo kee si gulaalee walaloo kee? Walaloo koo naa gulaalee. Jalqaba situ barreesse? Akkasitti bakka itti na jajjabeessee. Istiidiyoo galtee sirbi sun sirba ta'ee bahee jechuudha. Maal jedha ture mata dureen isaa? Sirbichi isaa Oromoo yaa goota koodha. Oromoo yaa goota koo. Waa'ee gootatti qabiyyeen isaa moo maal ture? Waa'uma Oromummaa fi Oromiyaati. Jechi kiyya Oromoo yaa goota jedhamti. Waa'uma gootummaa Oromoo san ibsa moo qabiyyeen biraa qaba maal qabiyyeen nuti sirba sanii? Sirbichi yaa beektaa jaalaluma Oromummaaf qabu ibsuudha beektaa. Jaalaluma biyyaaf qabdu? Jaalaluma Oromummaaf qabu ibsuudha. Sanuma. Xiqqoo jechuu dandeenya ree? Hin jenna rakkoon qabu. Mee xiqqoo ishee? Oromoo yaa goota koo Oromoo yaa goota koo meeqayeessiin dhaadhaa goota koo si faarfadha. Ayyoonis goota duruu goota malee hin horanne abbeenis goota duruu goota malee hin dhalchanne
janneen abbeenis goota jabaa goota malee dhalchanneen yoo galtuuf galtuu malee ilma Oromoo ta'e ani yartuun argine kanaaf Oromoo kiyyaa taasisa abbaa biyyaa maaltuuf galtuu sidaaluuf ilkaan kartarkan guyyaa eenyummaa kee falmadhu goota kan kee farsika reegee jabeeffadhu diina gubiyyaa arsikan. Kamsa Gerarsa. Gerarsa. Achi Gerarsummaan dhumamoo? Dhumarra hin jira. Miti. Bareeda sagalee bareeda qabda. Kanaafuu walaloo fi yeedaloon kan keetuma ta'ee muzeen immoo si gargaareera jechuudha. Na gargaareera. Maalirra jira viidiyoon kee? Viidiyoon koo yuutuubii Buzaalem irra. Anuma Buzaayyoo irra jira. Buzaalem irra jira. Bareedaadha. Akkami haala jechuun jalqaba kee akka ta'een haala uummataa akkamitti uummanni ilaalchi uummataa akkam ture? Yaa sila beekamtiin qabne dura aartitti dhufe waan ta'eef yuutuubii irratti samma tokko daawwii irratti asuma akkasumara waan daawwatame jedhu miti. Yoomiyyuu an baaste sirba kana jalqaba? Sirba kana ji'a ja'affaa caaluti. Ji'a ja'affaa isaa. Duutii erga caaluun wareegame ji'a ja'aatti. Sirbicha keessaa maaltu jira seete? Walaloonni obsinaan jettaa akkamittan obsaree gerara obsinaan jettaa akkamittan obsaree geraraa gaafa xiqqee gumaasaan bahin jira kan jedhu achi keessa jira. Kanaafuu wareegama caaluutiifis. Obsinaan jettaa malaan obsa yaafira. Geraraa gaafa xiqqee gumaasaan bahin jira kan jedhu achi keessa jira. Waa'ee Hacaalus xiqqoo tuttuqxeetta jechuudha. Bareedaadha. Achi hoo san booddee hoo maal hojjette erga sirba tokkicha kana akkanatti egaa erga aartisaanitti galtee erga sirba jalqabaa baafattee. Sirbi awdoodhaan hojjedhe sin jira. Waliigala sirboota meeqa qabda? Sirboota sadii qaba. Sadii qabda? Kan qilleensarra oolanii. Awdoo sunis gadhiifameetumara yuutuubii Buzaalem irratti. Yaa'u inni immoo Gerarsa waan ta'eeti innis gadhiifameetumara. Isa jalqabaatti aanee oduu isaa gadhiifame? Maalidha inni hoo qabiyyeensaa? Yaa'u waama gootaati moo waama jaalalaati moo? Gootummaan sin qaba beektaa waluma keessatti jira beektaa viidiyoo sana irratti sirbicha garuu eega lakkifamee waaratee akka dogongora kootti fudhadheen ture yoodhaanu uummanni isarratti maaliif akkas jette kan jedhanis hin jiru. Si qeeqaa turu? Maalidha? Maaliif si qeeqan? Maalidha qabiyyeensaa maal ture? Isa xaafii jedhu sani maanyan qota jennaani. Afaan? Afaanitti. Maaliif akkas jedhamee? Maanyaa maalitti? Maanyaa. Komisii kaasuu kan ammoo ati of eeggannoo gochuu qabda garuu. Dhugaadha inni natti tole baay'ee natti tole isaan komisii naa kaasuu isaanii akkuma irraa baradhuun ta'e waan ta'e rakkoo. Maal jedhe amma maaliif maalidha maanyaan jettee nati? Ani maanyaan qota jennaan maaloo yaa saba koo xaa'uun birrii kumaa. Xiqqoo hidhimeerraa. Maanyaan qota jennaan maaloo yaa saba koo xaa'uun birrii kumaa. Obsinaa maaloo yaa saba koo bara dumaa. Dike kusi male malo ya Oromoo dike kusi male bara duma malo ya sabako obsidi male. Akka xaafii maanyaan qonne madaabaraan kuma ta'e amma kuma ja'a ta'eera. Kuma ja'a hooggansi kuma ta'e jennee tenne. Nasani baay'ee mi'aa jedhameera ture miti. Amma mo'ati amma osoo itti yoo maal jettaarri amma kuma ja'a garuu kan maal jettaa? Amma kaayaa'u. Amma ta'ee sirbi amma bahee maal jettaan ture? Amma kaayaa'u akkasumatti ilaalatti malee. Jechi kooyi. Innaa kuma xaa'oon innaa kuma jiru sana maanyaan maalin jedheen jettee?
Maanyaan birrii kuma. Maanyaan birrii Maanyaan qoteenyaan xaa'uun birrii kuma. Amma moo xaa'uun kuma ja'a ta'e dhingame. Kuma ja'a akkasiin dhumna. Kun odiyoo isaatii aan hojjetame kun. Odiyoo isaatii. Maaf viidiyoo isaatti hin hojjennu. Qottee qofa madaabaraa sana facaastee maanyaa isanis agarsiisati maaf hin jenne. In tola ture garuu kaa inni beektaa sirbichi haala yeroo san xiqqaadhaan yeruma san hojjedhee oduu san gadhiisee maaliif humnis beektaa kaa ani oliif gadi fiffiiganii kanan amma kanaa xiqqina keessa baasuudhaaf hojjedhe malee haalli naa mijateeti miti beektaa. Miiruma si keessa jiru baafachuuf malee. Haalli ikonoomii hunduma bira rakkisaadha. Garuu eenyu si gargaara amma ammaatti aan amma hojjette inni hojii. Yaa hiriyoonni na gargaaranis hin jiru. Baay'ee kan na gargaaran hin jiru beektaa ijoolleen kan yaadan illee na duukaa dhaabbatan hin jiru baay'ee. Erga amma maanyaa kana jettee booddee maal hojjettere? Oromiyaa xiyya. Oromiyaa xiyya. An duraas goota Oromiyaa. Ani odiyoo isaa maal jedhattayyu? Audoo isaa inni sun inni walakkaa audooni akkam jedha maanyaan qota jenna. Matuma duree isaatu maanyaadha? Maanyaa mata duruma isaati maanyaadha. Mata duree ishee osoo maanyaa gochuu baattee keessa jiraatte illee baay'ee namni si hubatu. Hubatu ture mata duree takkas ta'e. Kana booddee sirba tokko qabdaa miti? Nin qaba. Boorataa? Boorata. Mata duree isaatu boorataadha. Maal jechuudha boorataa jechuun? Qotiyyoo lafa booratu moo maalidha? Eeka. Mee maalidha inni qabiyyumti isaa maal? Amma dhihooti mitiin? Yoom gaddiste? Mata tokkoof deema. Boorataa erga gaddifame. Inni maalidha mee inni xiqqoo irraa haasofnu? Waama goota Oromooti. Innis waama gootummaa Oromooti. Kan inni of keessatti qabatu. Sanniin dhabeeti. Waama gootummaatiin inni isaanii qabiyyeen isaa guutuun isaa. Xiiqii qabamu of keessaa caalaan waama goota kanaan baay'een sadeen akkasumadha. Yaa'u xiiqinni hin dhabamu garuu. Hin dhabamu waan jiru jirasi. Akaakayyuun koo akka itti maqaa isaa dhahaa turan natti dhaga'amasi amma immoo seenaa isaan immoo ani akkamitti dhokadhee hafaa baasuun qaba uummataaf kanan jedhu tokko keessa. Isaan dhoksanii hafanii mataa gadi qabatanii jiraachaa turanii. Akaakayyuun kee maal ta'anii turan? Akaakayyuun koo amma gootummaan. Eenyu jedhamu maqaan isaaniitti? Akaakayyuun koo akaakayyuu kootitti beekta kan gootummaadha ture. Akaakayyuun koos illee kabbadaa jedhama. Inni ammoo kanallee jaarsa waggaa 95 olitti kanallee ni jira. Jiru lubbuun. Ni jiru baay'ee na jajjabeessus baay'ee na jaalatu. Amma gootummaa yeroo durii arba faa nama ajjeesee waan akkasiitiin gootummaan akkasiin jira beekta. Seeffisaan isaan yeroo saniin arba faa ajjeesaa turan. Kan citee ta'u arba irratti citee. Faazariin kool kaa'ee jira seenaa. Maal citee? Seefi. Eeboo? Isa seefi akkasitti itti rukutan. Isa yeroo sanii gootummaan isaan qaban keessa koo jira xiiqidhaan. Waama kana yaaddee soo? Anis ba'uun qabaa. Hoo xiqqaatee isaan illee ibsachuu baatan ani illee ibsuuf hin qaba jettee kaatee jechuudha. Ayi bareedaadha. Xiqqoo irraa nuree kana hoo? Sirba boorataa kana. Boorataa hin jenna maali rakkoo maal qaba. Keenyuma waan ta'eef xiqqoo irraa jennu. Oromiyaatiya madhofaanoo afaan useengee Oromiyaatiya bonnee na dhukkubaa. Meta walqixxe madhofaanoo afaan useengee itti kiyyaasite saba kiyyaasite madhofaanoo afaan useengee maaf jaallisaa lammii dubbitu na dibdee saba kiyyaasite madhofaanoo afaan useengee maaf jaallisaa lammii dubbitu na dibdee agaamirraan koree madhofaanoo afaan useengee meejaretti gala
Borata kiya ya borata ilmada vale borata ilmada vare borata kiya wo boracha go tu bongorata obsesi kanjira male borata Belami kana malo bano bano zenge dukuma ko kana rabbi me argi alale rangore malo bano bano zenge kuyunuru mai malbayina lami malo bano bano zenge baranu kuma shimala mobe ayala mobe malo bano bano kenya palmini tuma babu Acu famure garri shananu. Haa ta'u caala kunoo maalirra jira sirbi borata? Borataan zayituu irratti gadhiifame garuu walaloof jedharoo hundumaa'uu ofumaaf hin hojjedhe. Sumatu hojjetaati? Anumatu hojjete. Dhuguma cimaadha. Ciminni kee mul'ata. Gara fuulduraatti hojii gaarii irratti wal argina jedheetiin yaada. Mee caalaan akkuma jette duratti maanyaa isaaniin uummanni komiinatti kaasee tureetti waliigalli walumaa galatti komii uummataa sirra jiramoo jabaadhu siin jedhu moo maal siin jedhu? Sirrichi ishii bichaadha yaada kana sirreessuu qabdu naan jedhan malee. Kun ikkoo sirriidha wanuma jirudha. Malee sirbichi keessi isaa baay'ee namatti kan toludha beektaa. Jabaadhuudha baay'inaan kan jiru. Inni maanyichi. Yaa guuta koo caccabee dallaa warra koo. Yaa guuta koo maaliifan taa'ee wadaa. Yaa guuta koo caccabaa dallaa ba'uufi. Yaa guuta koo ilmuma isaa suphataa. Yaa guuta koo maaliifin nu nyaarti ormi. Yaa guuta koo sabni koo dhugaa dubbataa. Yaa goota koo modolcha bulee dhankoti. Yaa goota koo lafa galabaa baqaqsi. Yaa goota koo seena Oromoon dagannu. Yaa goota koo dhaloota qubeef dabarsi. Ergaa guddaa qaba. Namni wannu magaalaa akkuma isin jedhe waanuma takka keessaa kaaseeti komiidhaaf ta'a waan ta'eef kan ammoo warri aartirra jiru of eeggannoo gochuu qabdu. Walumaa galatti baay'inaanii dogoggoruma qubeeyyuu koo amma hiika jijjiiraa si galee qabiyyee isaa kana qabiyyee keessa jiru osoo hin argin matuma duree sana arganiiti namni. TikTok irratti illee namoonni baay'ee jaalatantu jiru keessa isaa innaa jechamansa. Maaltu si muddate caala amma ati garuu akkuma isin akkuma jette egaa biyyaa dhuftee asitti dhuftee akkuma jette buzee wajjin wal argattee maal jettu wanni si muddate jira gara aartii kanatti naa galtu. Baadiyyaadhaas gara magaalaatti naa dhufu namni addatti ta'a mitiire. Mudannoo nin qaba gara aartii gangalees. Akkuma kana beektaa akkuma buzaalee baay'ee iddoon qabaaf beektaa. Kabaja guddaa qabda. Guddaan qabaaf. Mucaan tokko maalla godhe sagalee qaba sagalee kan sirbaa odoo hojjechiisee ni qaba. Isidumatti wal agarree yaa'u silkii walirraa fudhannee walii bilbila guyyaa tokko ani kaan nama aartiitii akkasitti nama malee waan akkanaatti nama nu ture. Maali CRVT sagalee sirba kooti kana geessu waliin deemne iddoon beeku. Teelitti jechuudha sagalee waamichaa. Sirba koo kana geessu waliin deemne asuma Maganaanyaa. Teelee? Teelitti CRVT sagalee waamichaa. Isa ofumaaf geeffattamu? Ofumaaf iddoon beekanaa jedhee geessu waliin deemne. Jechi kiyyaa? Amma yaamicha bilbilaati miti CRVT'n namni si bilbilu sagalee ati dhaggeeffattu sana. Sirba koo akka isarra galu barbaadeen teelii iddoo teelee deemuu qabna siin jedhe. Achitti geeffadhu naan jedhe. Kanumaan toleedheen amane kaa keessa kootti ani waan akkanaa achumaan silkii tachi nin qabaa quxalan nin qabaa. Silkii hojiiti quxalli
tachi keessaa saantii akkuma qabu nan bilbiladha naan jedhe achumatti itti nan bilbiladha naan jedhe gadi akkana baheen dhufa jedheen mana egaa. Tachichaagaa? Tachichee. Eessatti egaa? Maganaanya. Mucaan irratti bilbila silkii ziggodhe akkasiin beektaa hiriyoota namootatti illee akka maxxanu kan keessa kootti dhukkuba natti ta'e waan akkasiidha. Dura waliin beektan mucaadhaan? Dura waliin beeknu eegumaan Finfinnee dhufee asitti yaada. Jechi koo mana odiyoo kee hojjechiisu galteeti mi'aan wal bartan achitti? Mana odiyoo sanii dhufuu re'aati hin deebine achi? Yaawwan yeroo baay'ee hojii dhafuu hin deebi'u kaa yeroman hojjechiifachuu barbaade qofan dhaqa malee achitti hin deddeebi'u. Kanaaf immoo ani wanti na mudateef ittis hin qabamne eegasuma sirba kiyya cal jedheenuman hojjedhe kun anaaf barnoota naaf ta'a jedheenuman isas waan akkasii. Nama amantaati baay'ee? Baay'ee namoota nan amanas nama nan jaaladha garuu namun beektaa. Siyaasa miti wannoo amma garuu hojii kana akkuma jalqabanaa kaasaa turte namoonni tokko tokko namni si gargaaran jiru yaadaanis ikoonomiidhaanis jechuun akkuma duratti buusee jetteen deebitee namoonni si gargaaran warreen si cinaa dhaabbatan hin jiru kan maallaqaan illee nu deeggaran hin jiru. Tokkoffaa irratti akkuma isin kaasu yaadessaa yaazoo eessuma kooti. Addunyaa yaazoo eessuma kooti. Dabalaa yaazollee eessuma kooti isaan na duukaa dhaabbatanii fi mucaan immoo kan nuti natti dhiyaatu Daggafaa Raggaasaa fi Bokkii Raggaasaa jedhamu isaanis obbolaan lamaan hin jiru ijoolleen baay'eedha beektaa walitti fidaniituma. Urgii Kumee kan jedhamu sun jira. Warreen kun beektaa sirba boorataa kanarratti baay'ee na duuka dhaabbatan birriidhaan illee si gargaaru qabna jedhanii kan birriidhaan illee na gargaaran hin jiru isaan. Kanuma egaa jechuun hojiin aartii immoo kophaa kaawwaa ofii hin danda'amu waan ta'eef namni amma kanarratti amma waa'ee sirba boorataa kanarratti weellistoota keessas hin jira namoonni na gargaare. Maaltu ture walaloo fi jeedaloo hundaallee ofii barreeffadhe malee weellisaa Firoomsaa Mabsi. Firoomsaa? Jajjabina kanaaf. Firoomsaa Mabsin. Masfina ishee. Yoo inni shubbistoota illee naa waamii isa viidiyoo waraabullee naa waamii akkasitti na duukaa dhaabbate baay'ee iddoo guddaa naa qabasi baay'ee walitti dhumnas Firoomsaa. Jechuun si miti warri amma warri dhuunfaadhaan si deeggare kuni caala miti an deeggaran aartii deeggaraa jiran waan ta'eef jechuudha. Aartiin immoo uummataati. Kanaafuu hunduma isaaniitinuu galatoomaa jennaan. Ergaa qabdaaree amma walumaa galatti gara sagantaa keenya gara xumuraa deemaa jirra. Ergaa maal qabdaa uummata kana warra aartii deeggaruuf warra si qeeqaniifis warra komantii amma warri si komatan jiru miti warri si komatan immoo akka barattu si godhu. Komiin waan ta'e tokko si komatan sirrii miti jettee akka of gaafattu si godha waan ta'eef walumaa galatti ergaa maal qabda? Warri nama TikTok irratti akkana qeeqanis yoo ta'e ani isaan galatoomaa irraa hin baradhe beektaa amma obsa godhadhe beektaa obsa akkamiin naa kennanii isa sanirraa akkan baradhu bakka lafa kana lafti yoo irra deeman narra hin deeminaa hin jedhu miti obsa akkasiin naaf kenna maaliif jireenya koo isa fuulduraaf illee waa hundatti cichee akkan hojjedhu beektaa obsa godhadhe akkasiif malee waan na qeeqaniifanii isaan hin komadhu karaa TikTokitti warreen galateeffadhu ni jira nama 3 tokko warreen yeroo qeequmsaa fi maaskiin talabbaa fakkaattu loomitaa gammachuu fi hawwii Oromiyaa fi kan kanaa fi warreen koomentii jajjabaadhu naan jedhanii naa barreessan haala jajjabinaatiin na duukaa dhaabbatan fi wanni tiktookaraa keenya yookiin immoo weellisaa keenya Habtaamuu Marid. Habtaamuu Marid.
of duban deebiin kan naan jedhanii namoonni na jajjabeessaa turaniif galanni keessan maqaa uummata Oromootis ni haa ta'u jedhan. Fuulduraaf immoo komiin isaanis sirriidha. Ani sirreeffachuun qaba. Sirreeffachuun qaba. Kanaaf ani uummanni koo fuulduratti waan uummata koo gammachiisu hojjedhee mul'achuun qaba waan ta'eef warreen na qeeqanis cal jedhaniisuma osoo hin taane bakka akkanaatti sirrachuu qaba jedhanii akkanatti manin barbaada. Sirriidha. Komiin tokko tokko akka jabaattu si godha. Komiin tokko tokko garuu jiraanii sammuu nama jeequ tokko warri komii namatti kennan tokko jira. Isa immoo zimeteetuma bira dabarteet komii nama jajjabeessu san qabattee dogoggora kee hanqina keessan qabatteet gara fuulduraatti hojii gaarii deebitee uummataaf qabattee dhufuu qabdan jedhaanis. Caalaan jechuun hojii aartiidhaan qofa garuu jiruun jiraachuu hin danda'amu miti. Hin danda'amu. Maal irra jira amma maal hojjechaa jira Caalaan? Na biyyaas dhuftu aartii jettee dhuftee hin dhuftu. Aartii jedheen. Hojii dhuunfaa kan keetii jiruu kan keetii jettee dhuftee achiin garasitti dhufte. Maal hojjechaa jirta? Amma ani Caalaan qalamii faaniin dibaa. Mana. Koornisiis hojjechuu ni danda'a. Jibsamii mana kana hojjetu. Waan akkanaa kanaan jiraachaa jira. Isa ogummaa makkoo ogummaa guddaadha. Fakkeenyaaf amma jiraattu laga xaafoodha. Laga xaafootti heloo Caalaa manni koo akkana jedhanii dhufteet hojjechuuf dandeessa. Dhugaadha. Hojii ogummaa gaariidha. Aartiidhaan cinaatti immoo hojii akkanaa dirqamadha waan ta'eef jiruu fi immoo jechuudha. Aartuma san hojjechuudhaaf hojiin biraas barbaachisa. Dhugaadha. Kanaafuu atis kanaan jabaattee hojjechuu qabda. Maal eegnu fuulduratti amma jechuun hanqinoota keessatti himaniiru uummanni. Jabina keessatti himaniiru. Ati immoo kana walitti madaaltee walitti qabattee dhuftee maal eegu uummanni fuulduratti? Turullee sirba uummata koo gammachiisu tokkoon dhufuun qaban jedha. Amma jalqabdeettamoo reefuma yaadaa jirta sammuu keessa? Walaloon barreeffamee jiraachuu mala. Hin jira. Namni dhufee uummata koo nan gammachiisa jedhee yaadaa jira. Haa ta'u nu isin eegna uummanni isin eega waan ta'eef akkuma isin jedhe hanqina kan kee akka hanqinaatti fudhattee jabina kee immoo akka jabinaatti qabattee deemteeti kana lamaan walitti madaaltee bakka tokkotti cimmiqxee hojii bareedasaa uummanni sirraa eegaa nu sirraa eegna deebitee immoo hojii bareedasaa hojjettee deebitee ani istiidiyoo keenya kanatti kan wal agarru ta'a Caala. Maayyee nagaa rabbii wajjin wal bira nu haa jiraachisu maamiti. Jabaadhu hanga ammaatti istiidiyoo keenyatti dhuftee gaaffii deebii kana waan nu gooteef guddaa galatoomi. Isinis illee na kabajanii na waamu keessaniif guddaa naa galatoomaa isiniin jedha. Hayyee daawwattoota keenyaa turtiin ammaa Caalaa Asaffaa wajjin goone hanga ammaatti ture. Yeroo biraa immoo keessummaa biraa wajjin deebinee walitti dhufnu ta'a hangasitti nagaan nu tura.